Makaba kan ilma kana furu kulkulu waaqayyo tokkoon amin jaalatamtoota maatii waaqayyoon kan jaalatan waaqayyo baay'ee kan isin jaalatu kenna haadha keenya qulqulleetti durbee maariyaamii fannoo jalaa guyyaa jimaataa kan taatan hundumti keessanuu nageenyi faraari waaqayyo bakka jirtanitti isin akka qabu akkam jirtanii akkam yeroo kana geessanii amin galateeffamuun amalasaa kan ta'e waan abboota keenya akka balleessaa fi akka cubbuu keenya akka yakka keenya fi darbaa keenya alaalee osoo bakka itti nu gatiin akka arjummaa isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e waan abboota keenya maqaasaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u akka eeyyamaa fi fedha waaqayyootti guyyaa irraa kana barumsi waliin barannu amantoonni maal qabu kan jedhu waliin ilaalla. Amantaan jechuun namni tokko amanuu fi amanamuu irratti kan xiyyeeffate yommuu ta'u amantaan yaada sammuu namaatiin olle kan ta'e qaama miiraatiin kan hin qaqqabamne akkasumas immoo ija fooniitiin ilaallee kan bira ga'uu hin dandeenye amantaadha kan jedhamu. Amantaa nuuf ta'a nuuf danda'ama ni raawwata jennee kan amannu amantaadha kan jedhamu. Amantaa fi amantiin garaagarummaa mataa isaa qaba. Amantaa jechuun amantii irratti hojii gaarii kan hin qabu jechuudha. Wanta amanne tokko kan ittiin raawwannu. Fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo jenna malee mana amantii Ortodoks Tawaahidoo hin jennu. Sababni isaatis manni amantaan keenya kan irratti xiyyeeffate amannee irratti hojii eeguudha. Fakkeenyaaf waa'ee tsoomiin barannoo ta'e tsoomii sana hin amanna tsoomiin faayinaaf akka ta'e tsoomiin akka jireenya hafuuraa keenya akka guddisuuf erga amanneen boodatti hojiittiin. Kanaaf amantii irratti hojii kan dabalatu amantaadha jennaa jechaadha. Kanaaf amantaan Ortodoks Tawaahidoon hojiidhaan kan eegamudha. Seexanni amantii qaba malee amantaan qabu. Sababni isaatis hojiitti hin eegu wanta ta'eef. Namoonni hedduu isaanii amantii ni qabu amantaa hin qaban. Yaada falaasafaa isaanii yookaan yaada dhuunfaa isaanii gaggeessuu danda'u. Amantaan hojiidhaan alatti miidhagu ta'e taanaan raawwatamu ta'e taanaan akkuma qulqullichi Yaaqoob ergaa isaa irratti barreesse amantaan hojii malee du'aadha jedhee akkuma dubbatame sana amantaan wal qixa ta'a. Amantii irratti hojii jennetti tani barannu yookaan immoo barsiifnu jechuudha. Amantoonni maal qabu jenne amantoonni waaqayyo uumamtoota hunduma isaanii uumeera. Uumamtoonni waaqayyoon uume uumamtoota 22dha. Uumamtoonni 22 waaqayyoon ni waaqessu, waaqayyoon ni galateeffatu. Uumamtoonni waaqayyoon waaqessine waaqayyoon hin galateeffanne tokko illee hin jiru. Daabiloos yookaan seexanni illee waaqayyoon ni galateeffatu. Waaqayyoon ni waaqessa. Taanini waaqessuus mootummaa waaqayyo ittiin dhaaluuf osoo hin ta'in ittiin galateeffatee bara baraan waaqayyoon mootummaa Yerusaalem ishee gannatti sana ittiin dhaaluudhaaf osoo hin ta'in wanta isa uumeef ilmi namaa addatti immoo waaqayyoon sirriitti galateeffachuutu barbaachisaadha. Sirriitti waaqessuutu barbaachisaadha. Sababni isaatis akka fakkeenyaa fi bifa isaatitti waaqayyoon uume wanta ta'eef qilleensi waaqayyoon galateeffataa, qilleensi waaqayyoon faarfataa, qilleensi aduun waaqayyoon galateeffataa. Uumamtoonni waaqayyoon hin galateeffanne dachee kanarra hin jiran. Waaqayyoon kan uume hundumti isaanii fedha isaatiin waaqayyoon geggeesseera. Kanaaf uumamtoonni waaqayyoon waaqeffatanii waaqayyoon galateeffatan hundi
mootummaa waaqayyoon dhaalan. Amantoonni maal qabu yoo jenne amantoota kan jennu lamadha. Isaanis ilma namaatii fi ergamoota waaqayyoo jedhamaniiti kan beekaman. Amantoonni kun waan sadii of qabu. Waaqa biraa kan argatan waaqayyo dimokiraasii kan kenneef. Isaanis eeyyama bilisaa qabu, filannoo qabu, itti gaafatamummaadha kan isaan qaban. Eeyyama bilisaa wanta barbaade hojjechuu danda'u, wanta barbaadanitti waaqessuu danda'u. Amantaa daniin amantaa kaatolikiittis amantaa birootis haa ta'ani waaqessuu daniinis waaqayyoon galateeffatanii haa jilbeeffatanii yookaan immoo xaa'otaatti haa waaqessanii namattis haa waaqessanii ofittis haa waaqessanii waaqayyoon uumamtoota hunduma isaanii akka bilisaa fedha isaatiitti gadi lakkisee jira. Kanaaf eeyyama bilisaati. Addaamii fi Hewaanidha waaqayyo gaafa bilisummaa kennuuf sana muka kana yoo nyaattan du'a ni duutu. Muka kana yoo nyaattan immoo jireenya bara baraa ni argattu jedhe barsiisee gorsee eeyyamaan gadi lakkiseera. Filatanii jiraachuun mirga isaaniitidha. Kanaaf eeyyama bilisaa qabna hundumti keenya waaqessuudhaafis ta'e galateeffachuudhaaf eeyyama bilisaati ilmi namaa waaqayyo irraa uumaa isaatirraa kan argate. Namoonni baay'een keenya kan yaannu gaafa wanta gaarii raawwannu waaqayyo wanta nuuf eeyyametti kan fudhannu. Wanta yaraa gaafa raawwannu seexanni yookaan daabiloos akka nu dogongorsiisetti kan fudhannu. Waaqayyo eeyyama bilisaa nuuf kenneera. Namni tokko inni jate waaqayyo eeyyameera eeyyen inni eeyyama. Sababni isaatis eeyyama bilisaa nuuf kenneera. Osoo nuti nijjin namoonni lama sun olii galanii isaan hin ciisin yookaan ija isaanii raawwatin waaqayyoon hin eeyyamne osoo ta'e namoota sana ajjeesuu danda'a. Akka cubbuu sana keessatti hin kufne. Namoonni cubbuu tokko nama tokko ajjeesuudhaaf yookaan atuudhaaf sobuudhaaf eeyyama bilisaa qabu. Eeyyama bilisaatiin alatti wanti addunyaa kana keessatti raawwatamu tokkollee hin jiru. Kanaaf eeyyama bilisaa sanatti fayyadamanii ilmi namaa wanta barbaade raawwachuu danda'a. Waaqayyoon eeyyama bilisaa wanta kenneef hojii sanatti hin gammadaa jechuu hin dandeenya. Eeyyamuunii fi itti gammaduu waan biraati. Namni tokko waaqayyoon eeyyamee hojii itti gammadu hin jira, hojii itti gaddus hin jira. Waaqayyo waaqeffannaa galateeffannaa keenya nuuf eeyyameera. Hojii sanatti hin gammada. Waaqayyo akka ejjinus akka somnus akka wanta biroo ammeenya raawwannu waaqayyo nuuf eeyyameera. Garuu hojii sanatti immoo itti gadda. Hojii sanatti immoo itti murteessa. Addaamii fi Hewaan muka gaarii sana yoo nyaatan mootummaa bara baraa akka dhaalan waaqayyo eeyyameera. Muka sana nyaatan ta'e taanan muka sana sooratan ta'e taanan waaqayyo inni eeyyameera. Eeyyama isaa sanaan fedha inni itti gammadu sana raawwatan ta'e taanan waaqayyo itti gammada. Kanaafidha sirna quddaasee keenya yookaan qulqulleessuu keenya irratti yaa waaqayyo hojii ani hojjedhuu fi ati itti gammaddu naaf eeyyami. Fedha kee akka raawwadhu naa taasisi jechuudhaanis sirna qulqulleessuu keenya keessatti kan yeedaloodhaniinis tan kadhannaa keenyaniinis waaqayyoon gaafanna. Kanaaf gaafa ilmi namaa cubbuu tokko raawwate daabiloosin na dogongorsiise namoonni tokko kanarra darbuudhanii seexana akka wonatti hin kaasin jedhanii kan dubbatan hedduu isaaniitiin. Yookaan wanta tokko gaafa raawwatan fedha isaanii sana dabarsanii akkuma Hewaa sana osoo seexanni na dogongorsiisuu baadhee gocha sana raawwadhu kan jedhan hedduu isaaniitiin. Waaqayyoon nuuf eeyyameera. Eeyyama waaqayyoo nuuf eeyyame sanatti fayyadamne hojii gaarii raawwachuu dandeenya. Harka keenya gaarii wanta gaariitti diriirsuu dandeenya. Miila keenyas wanta gaariidhaaf adeemuu dandeenya. Kanaaf eeyyama bilisaa nuuf kenneera waaqayyoon. Eeyyama bilisaa sanatti fayyadamne filannoo filachuutu nu barbaachisa. Inni lammaffaa filannoodha. Waaqayyo filachuu dandeenya, xaa'ota filachuu dandeenya. Waaqayyoon galateeffachuu dandeenya, shubbisuu dandeenya. Afaan keenya waan gaariidhaaf aarsaa galataatiif dhiyeessuu dandeenya, afaan keenya arrabsoodhaaf dhiyeessuu dandeenya. Filannoon kan keenyadha. Isa waaqessuus dandeenya, dhiisuus dandeenya. Uummattoota amma injiinaroota, doktoroota, saayintistoota jedhanii hanga saatalaayitii isaanii gara samiitti ol geessanii
adeeman kun hundumti isaaniitu hanga uummata Ateenaa sanan ga'an. Uummanni bara Ateenaa keessa jiran waaqolee 64 hojjetanii 65ffaa waaqa hin beekne jedhaniiti tan ka'an. Bara sana keessa bara kana keessatti garuu wanta beekaa ta'e wanta dooktarii wanta saayintistii ta'eef hojii isaatitti amana malee waaqayyotti hin amanu. Isa isaan bira hin geenye isa Beeteleemitti dhalate isaan bira darbanii yaada foonii isaaniitiin yaada san akkuma uummata Ateenaa sana waan nuti hin beekne ija foonii keenyaan hin qorannee bira hin geenye nu komata jedhanii akka uummata Ateenaa sanarra hin geenye. Kanaaf uummanni Ateenaa beektota, hooggantoota, hayyoota bara ammaa keessa jiran caalmaa guddaa kan qabanidha. Akka tasaa uummanni sun hin baranne ta'a. Akka tasaa uummanni sun dooktarii, injiinarii, saayintistii hin taane. Akka tasaa waldoolee amantootaa geggeessanii maqaadhaaf amantaa kiristaanaa hoogganna hin jenne. Isaan wanta hin beekne tokko waaqa sanaaf hanga baraniititti waaqa sanaa waaqessaa turaniiru. Saayintistoota fi doktoroota keenyaafis qalbii gaarii akka kennu eeyyama isaanuuf haa ta'u. Kanaaf amantoonni maal qabu yoo jenne eeyyama bilisaa qabu, filannoo ni qabu. Filannoo isaaniitti fayyadamanii mootummaa waaqayyoo filachuu ni danda'u, si'ool filachuu danda'u. Mirga isaaniitti wanta ta'e waaqayyoon dimokiraasii kenneef. Inni sadaffaan itti gaafatamummaadha. Wanta filannee waaqayyoon fedha keenya sana eeyyama keenya sanatti inni nuuf kenne sanatti fayyadamnee eeyyama gaarii yoo raawwanne filannoo gaarii yoo filannee adeemne wanta filanne sanaaf itti gaafatama. Eeyyama gaarii fayyadamuu dhiisnee yaraa fayyadamne filannoo yaraa sana hojjenne isaafis immoo itti gaafatama. Addaam mukeen lamaan waaqayyoon kenneessan isa gaarii fi yaraa sana eeyyama bilisaatiin gadi lakkise filannoon isaanii wanta gaarii bara baraan isaan jiraachisu waggoota kumaatamaan isaan jiraachistu biqiltuu sana dhiisanii biqiltuu biraa filataniiru. Wanta biqiltuu yaraa sana filataniif du'a ni duuta jedhamee akkuma irratti murtaa'e du'a sanas du'anii jiru. Kanaaf inni sadaffaan du'aati kan isaan du'an. Akka tasaa ilmi namaa mana murtii addunyaa keessatti ani gurra kiyyaan hin dhageenye ija keenyaanis hin dhageenye jedhanii waa'ee addunyaa kana mana murtii addunyaa kana goomsanii bira taruu ni danda'u. Mana amantaa dhufanii barachuun eeyyama isaaniiti, filannoo isaaniiti. Lakki ani mana amantaa dhufee abboota keenya barsiisota jala taa'ee hin baranne kanaafan ija keessatti kufee kanaan achi dararame kanaafan namoota ajjeese kanaafan biyya addaan qoode kanaafan saba addaan qoode jedhanii gaafa dhufaatii Kiristoos sana ani mana amantaa dhaqee hin baranne wanta hin baranneef narratti murteessitu jedhanii mormuun hin danda'amu. Mana amantaa dhufanii barachuun gahee isaaniiti, filachuun gahee isaaniiti. Eeyyama bilisaa filannoon mirga akkuma ta'e itti gaafatamummaan immoo dirqamadha. Kanaaf amantootaaf dirqamas kenneera, mirga kenneera. Mirga keenyatti fayyadamuun gahee mataa keenya qabaa jechaadha. Ergamoonni fi ilmi namaa amantoota waaqayyoo waaqessanii waaqayyoon galateeffatanii mootummaa waaqayyoo dhaalanidha. Uumamtoota 22 keessaa uumamtoota kanadha. Uumamtoota 22 waaqayyoon ni waaqessu, waaqayyoon ni galateeffatu, wanta waaqessanii wanta galateeffatanii garuu mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Uumamtoonni lamaan waaqayyoo waaqessanii waaqayyoon galateeffatanii mootummaa waaqayyoo kan dhaalan ergamootaa fi ilma namaa ta'enneera. Ergamoonni carraa kanatti fayyadamanii mootummaa waaqayyoo dhaalaniiru. Kanaaf bara kana keessatti waaqayyo waaqessanii mootummaa waaqayyoo kan dhaaluu danda'u ilma namaa qofadha. Ergamoonni waaqayyoo carraa argataniin eeyyama bilisaa fayyadamaniiru gaafa daabiloos anatu isin uumeeru lakkii anaa biti
yeroo sana daabiloos wajjiniin hiriiruu danda'u yeroo sana lakki jedhanii akka hangafa ergamoota qulqullicha Gabri'eelii fi qulqullicha Mikaa'el sana dhaabbatanii diduu danda'u. Eeyyama bilisaa qaba wanta ta'eef gartuu lamaan keessaa gartuu tokkotti hiriiruu danda'u. Kanaaf isaan eeyyama bilisaa isaaniitti fayyadamanii cichanii hanga waaqa isaanii argataniitti dhaabbatanii jiru. Filannoon isaanii nuti waaqa keenyadha. Hanga waaqa keenya arginutti nutiin dhaabbanna jedhanii waaqa isaanii filataniiru. Warri daabiloositti fayyadamanii dhaabbatanis hin jiru. Eeyyamaatti fayyadamanii daabiloos filatanii dhuguma inni kan uume inni kan dachee fi samii uumedha jedhanii warri gartuu seexanaa ta'anis hin jiru. Dhumarratti Waaqayyoon gaafa injifannoo qulqullicha Mikaa'elii fi Gabri'eelidhaan hafuurri hamaa sun daabiloos inni jawwichi sun gara dacheetti gad darbamu Waaqayyoon wanta qabsoora amantaa isaaniitiin cimanii dhaabbataniif wanta amantaa isaanii hanga dhumaatitti Waaqayyoon eeganii dhaabbataniif hirmaattuu suga isaa akka ta'aniif mootummaa sana dhaalaniiru. Egaa amma namoonni tokko tokko akkuma daabiloos sana qulqullichi Mikaa'elaa odoo gongoree'oodha. Gaaffii gootaa tan gaafatan hedduu isaaniiti. Mootummaa Waaqayyoo dhaalaniiru. Osoo dogongoruu qabaatanii guyyaa sana rakkaan dogongora. Mootummaa Waaqayyoo keessatti waa'ee dogongoraan jiru. Amma ergamoonni Waaqayyoo qulqulloonni qarree qulqullootaa Yerusaalemii fi samii qulqullootaa keessa jiraatan isaan waa'ee yaada cubbuu kan yaadan hin jiru. Balleessaa yaadan. Waa'ee gaarummaa, waa'ee qulqullummaati kan yaadan. Mootummaa Waaqayyoo keessatti Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 29 kan inni dubbisnu Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warra Saduqaanotaa fi Fariisotaa deebii deebisee dubartiin kun mootummaa Waaqayyoo keessatti nama kamiifidha? Kana haadha manaa taatu yeroo dachee keessa jirtutti torbaaf taate jedhanii yeroo gaafatan isaan mootummaa Waaqayyoo keessatti wal fuudhuun heerumuun yaraa hojjechuun gaarii yaaduun hin jiru akka ergamootaa jiraatu jedheera. Kanaaf ergamoonni lammaffaa isaan maal hin taane cubbuu raawwatan. Nutis mootummaa Waaqayyoo keessatti waa'ee nyaachuu, waa'ee dhuguu, waa'ee namoota ol qoodu, waa'ee sabaan ol qoodu, waa'ee qooqaaf aadaadhaaf quuqqamu kun hin jiru. Aadaa samiitti fayyadamna, qooqa samiitti fayyadamna. Cubbuu raawwachuunis hin jiru, yaaduunis hin jiru. Kanaaf ergamoonni erga guyyaa sana injifatanii mootummaa Waaqayyoo dhaalanii erga aangoo ergamummaa argatanii abidda ta'anii qulqullummaa isaanii beekame waa'ee qulqullummaati kan yaadan. Filannoo isaanii itti fayyadamanii badhaafamanii jiru wanta ta'eef ilmi namaa dachee kana keessatti garuu eeyyama bilisaa qaba, filannoo hin qaba. Eeyyama bilisaa keenyatti fayyadamnee filannoo gaarii filannee akka waan gaarii hojjennee mootummaa Waaqayyoo akka ergamootaatti hin dhaallu eeyyama isaanuuf haa ta'u. Dachee kana keessatti uumamtoota 22 Waaqayyoon uume keessa uumamni adda ta'e uumamtoonni hundumtuu uumama tokko ta'uudha kan barbaadan. Ergamoota Waaqayyootillee waan tokkoon kan caallu hin jiru. Qilleensas uumamtoota 20 kan ittiin caallu mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaaluun caalla. Bara baraan jiraachuun ni caalla. Ergamoota Waaqayyoo ilmi namaa waan tokkoon qofadha kan caalu. Ergamoonni Waaqayyootillee osoo nama ta'anii jedhanii baay'ee kan ittiin hawwan, baay'ee kan fedhii isaanii osoo Waaqayyo isaaniif guute ta'e ilma namaa ta'uu ni barbaadu. Ergamoonni isaan kunis maaliidhaaf? Gaa'ela dachee kanaa yookaan hirmaattota dachee kanaa ta'anii fooniidhaan deddeebi'uuf miti. Foonii fi dhiiga Kiristoos fudhachuudhaaf uumamtoonni hundumti isaanii ni yaa'u. Ergamoota dabalate. Ilmi namaa garuu carraa kanatti fayyadama. Eeyyama bilisaa kanatti fayyadama. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf ergamoota caalmaa kan ittiin nuti aboo kan ittiin arganne foonii fi dhiiga Kiristoosidha. Foonii fi dhiiga Kiristoos immoo kan goofoo jireenyaa ittiin argannu mootummaa Waaqayyoo ittiin dhaalluudha. Qabsoora injifannoo kan ittiin xummura foonii fi dhiiga Kiristoos fudhachuudhaaf. Gaafa foonii fi dhiiga Kiristoos
luboonni fi daaqonoonni aarsaa waaqayyoo sana ilmaan namaatidha warreen gaabbii galaniif kennuudhaaf gara dirree araaraatitti gara mana qulqullummaa kutaa sadaffaatti dhiyeessan ergamoonni waaqayyoo tirree foonii fi dhiiga Kiristoos sana ilaalanii yaa waaqayyo maaliif osoo nama nu uumte nuti si fudhannaa jedhanii gammachuudhaanii waaqa isaanii ni gaafatu kadhannaa hin geggeessu turaniidha. Garuu ilmi namaa carraa kanatti fayyadama. Yaa ilma namaa yaa amantoota gaabbii gallee foonii fi dhiiga Kiristoos fudhannee isa uumamtoon hundumtuu hawwii foonii fi dhiiga Kiristoos fudhachuudhaaf hawwa sanatti fayyadamne foonii fi dhiiga Kiristoos fudhannee mootummaa isaa akka dhaallu eeyyamaa waaqayyo nuuf haa ta'u. Qalbii keenyas waaqayyo nu haa kakaasu. Wangeela qulqullicha Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti kan dhiiga koo dhuge kan foon kiyyas nyaate bara baraan ni jiraata akkuma jedhame sana nuti foonii fi dhiiga Kiristoos fudhannee akka mootummaa isaa dhaallu waaqayyo eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kanaaf eeyyama bilisaa kan ittiin qabnu amantaa Ortodoks Tawaahidoo ittiin jiraachuu ni dandeenya eeyyama bilisaa qabna. Miseensa mana kiristaanaa ta'uu barbaannaa eeyyama bilisaa qabna. Cuphamuudhaaf eeyyama bilisaa qabna. Miseensa mana kiristaanaa ta'uudhaaf eeyyama bilisaa qabna. Barbaannu dhiisuu dandeenya. Manni amantaa keenyas kan irratti xiyyeeffatte kanadha. Amantaa ishee kan ittiin babal'istu, amantaa ishee kan ittiin dagaagsistu fayyuu ni barbaadda. Warreen jedhamaniif malee akka namoota kaanii seefii kaasuudhaan yookaan namoota wareeguudhaan dhiiga namootaa gadi lolaasuudhaan amantaan kiristaanaattis hin babal'atu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ittiin nu barsiifne kan ittiin inni nu barsiise akkuma namicha Matsaagu sana fayyuu ni barbaadda. Amantaa kiristaanaa keessattis wangeelli kan barsiifamu warreen fayyuu barbaadanii namoota hundumaaf hin lallabama. Isaan keessaa warra fayyuu barbaadan warra wangeela duuba hiriiranii Kiristoos duukaa adeemuu danda'an warra fannoo gooftaa Kiristoos baatanii Kiristoos duukaa adeemuu barbaadan bilisaanidha tan waammattu kan mucummaa taasistu malee gurra kutanii funyaan kutanii morma kutanii yookaan dhiiga lolaasanii saba tokko balleessanii amantaan kiristaanaattis hin babal'atu. Eeyyama bilisaa filannoodhaan namni miseensa ta'a. Cubbuu isaa raawwatan gaarii isaa raawwatan filannoo sanatti fayyadamee kan inni filatee duukaa deeme sana dhumarraa itti murtaa'a. Kanaaf amantooleen waa sadii qabu. Eeyyama bilisaa qabu, filannoo qabu, itti gaafatamummaa qabu. Manni kiristaanaa keenyas kan itti irratti hundooftee amantaa ishee babal'istu wantoota kanaanidha. Kanaaf amantoonni fi kiristaanonni filannoo kanatti fayyadamneeti. Osoo Kiristoos dirqamaan ta'e har'a wareegamtoonni Kiristoosiidhaaf hin wareegaman. Osoo amantaan kiristaanaa dirqama namarratti fe'amatee osoo dirqama namarratti amantaa kana akka fudhatamu hin babal'atatee wareegamtoonni dhiiga isaanii lolaasan mana hidhaa keessattis hin darbataman. Warreen mootolee fi saba alagaa fuuldurattis hin arrabsaman, hin garafaman. Mana hidhaa keessattis akka Phaawulos, akka Siilaas, akka duuka bu'oonni biroo gadi garagaraniitis hin awwaalaman. Kanaaf amantooleen fedhii bilisaa ta'e wanta qabaniif fannoo baannee duukaa deemiin filachuu lakkani amantaan kiyyaa hin barbaadu naxalaa uffadhee duukaan deemu jechuun mirga isaati. Fannoo filatee fannoo sanaan yoo adeeme fannoo sanaan yoo geggeeffame mootummaa waaqayyootti hin dhaalu. Ani morma kiyya irratti fannoon baadhuu yoo jedhe eeyyama qaba, filannoo qaba. Waaqayyoon wangeela qulqullicha Maatiyos barreesse boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irrattis dubbiin dubbatameen akkana jedheera. Kan na jaalatu yoo jiraate fannoo koo baatee na duukaa adeemu. Dirqamsiiseetii miti fedhee fannoo isaa baatee dirqamsiisee osoo hin taane fedha isaatiin. Tsoomin fedhaanidha. Kan labsi haa ta'u malee
Soomin sagaduu fedhaanidha. Wanta barbaadeedhaaf sagaduu danda'a. Amantaan keenyas kan irratti xiyyeeffatame kanadha. Ani naxalaa uffadhee fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan mana amantaa kiristaanaatti nan deddeebi'a hoo jedhe fedha isaati. Lakka ani naxalaa uffadhee bifa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan mallatteeffamne Kiristoos duukaa bu'uu dhiisne dhugaatii adda addaa dhunne machoomne sarbine ejjine abboommii waaqayyo diinne injiraannan mirga namootaati. Kanaaf amantooleen wanta barbaade hojjechuu ni danda'u. Wanta barbaadan wanta hojjetaniif waaqayyoon uumamtoota hundumaaf isaaniidhaaf eeyyameera. Wanta uumamtoota hunduma isaaniidhaaf eeyyameef waaqayyoon hojii sanatti hin gammada. Wanta waaqayyoon hojii itti gammadu hin jira, itti gaddus hin jiru. Wanta yaraa hojjenneef mootummaa waaqayyo nun galchu. Wanta gaarii wanta raawwanneef badhaasi keenya mootummaa waaqayyo. Badhaasi keenya injifannoodha. Kanaaf abbaan keenya qulqullichi Phaawulosis wanta hunda isaa ilaalaa tan gaarii ta'e keessaa filadhaa isarra sadeemaa jedhee kan dubbate kanaafidha saba Galaatiyaadhaaf ergaa inni barreesse. Walumaa galatti amantoonni eeyyama bilisaa qabu, filannoo qabu, itti gaafatamummaa qabu. Eeyyamni bilisaatii fi filannoon mirgadha, itti gaafatamummaan immoo dirqamadha. Mana amantaa dhufee barachuun mirga isaatitti fayyadamee dhufee barachuu danda'a. Mana amantaa lakkin baradhu jedhee dhiisuun mirga isaati. Waan barbaade hojjechuun mirga isaati. Garuu itti gaafatama. Warreen miseensota Kiristoos hin taane cuuphaa Kiristoosidhaan mucummaa waaqayyo kan hin taane mootummaa waaqayyoottis dhaaluu hin danda'u. Warri cuuphamanii erga cuuphamanii boodatti cubbuu adda addaa raawwatan gaabbidhaan deebi'anii erga gaabbidhaan deebi'anii booddee immoo foon fidhiiga Kiristoos fudhatanii caaphaa qulqullummaadhaan hin caappeffamne ta'e taanaan mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'a. Cuuphaa Sillaasee qofti mootummaa waaqayyoo nama hin dhaalchu. Kiristaanummaan qofti mootummaa waaqayyoo nama hin dhaalchu. Fannoo baachuu qofti mootummaa waaqayyoo nama hin dhaalchu. Faarfachuu fi sirna qulqulleessuu keessatti daaqonii qeessii phaaphaasii ta'uun qofti mootummaa waaqayyoo nama hin dhaalchu. Barsiisaa wangeela ta'uun qofti mootummaa waaqayyoo nama hin dhaalchu. Kanaaf amantaan kana namanne sana hojiitti hiikudha. Erga cuuphamnee ulaagaalee amantummaa sana geggeessudha. Fedhii waaqayyoo sana guutudha. Waaqayyo maal nurraa barbaada jennee fedhii waaqayyoo guunne mootummaa waaqayyootti hin dhaalle. Namni miseensa waaqayyoo kan hin taane, ijoollee waaqayyoo kan hin taane, mucummaa waaqayyoo kan hin fudhanne, akka waaqayyoo jedhetti kan hin jiraanne, dhugaa dubbatee dhugaadhaaf kan hin jiraanne, qulqullummaa kan hin qabaanne waaqayyoon qulqulluudha wanta ta'eef, xuraa'aan qulqullummaa wajjiniin hariiroon qabu wanta ta'eef, badii raawwachuun gaarii raawwachuu wajjiniin gamtaa tokko wanta hin taaneef mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin dandeenye. Kanaaf hojii gaarii waaqayyo nuuf kennetti fayyadamnee mootummaa waaqayyoo akka dhaallu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiisuu fi nu gorsine waa keekkachiise waan abboota keenya maqaa isaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin.